Digital marketing. Digital marketing maali? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Baga nagaan dhuftan. Har'a waa'ee digital marketing maal akka ta'e akkasumas hojii keenya Hikmaa Studio fakkeenya godhachuudhaan ilaalla. Digital marketing jechuun karaa teknooloojii fi intarneetii fayyadamuun piroodaaktii yookiin servisii tokko namoota sirrii biraan gahuu, beeksisuu fi kaastaamarii horachuudha. Akkana jechuun nuti chaanaalii balannaa jechuudha. Chaanaalii tokko qabna haa jennu. Chaanaaliin sun gartee TikTok irrattis, Facebook irrattis akkasuma YouTube irratti illee banannaa haa jennu. Isa kana duratti maal gochuu qabna? Maal qabaachuu qabna? Intarneetii qabaachuu qabna. Eegasii hoo teknooloojii fayyadamuu qabna. Teknooloojii inni jennu maal jechuudha? Diijitaalawaa jechuudha. Ammayyaawaa jechuudha. Eegasii piroodaaktii yookaan waan hojjennu tokko namoota sirrii biraan geenya jechuudha. Kan piroodaaktii keenya barbaadan, waan nuti hojjennu san ka barbaadan beeksifanna. Eegasii namoota nurraa waan san bitatan horannaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani istuudiyoo keessa hojjedha. Abbaa istuudiyoo haa jennu. Fakkeenyaaf Hikmaa Stuudiyoon riikoordingii yookaan waraabbii sagalee, walqixxeessuu, miksingii akkasumas maastaringii fi tajaajiloota biroo yoo kennu namoonni tajaajiloota kanaa akka beekan gochuuf digital marketingii fayyadamuu qaba jechuudha. Social miidiyaan Facebook, TikTok, YouTube irratti kontentii maxxansuun namoota tajaajila keenya barbaadan biraan geenyaa. Kontentii marketingii fakkeenyaaf viidiyoo vookaalii kee maaliif akka qulqulluu hin taane ni beektaa jedheeti kontentii tokko anamma egaa waa'ee nashiidaa yookaan waa'ee sagalee hojjedhe yookaan istuudiyoo keessa eega hojjedhe sagaleen kee maaliif gartee shii jedha, sagaleen kan kee gartee maaliif hin bareenne, maal gochuu akka qabdu jedhee barsiisaa jechuudha. Kun awudiinsii barsiisaa yeroo wal fakkaatuun Hikmaa Stuudiyoo akka beekamu taasisaa jechuudha. Biraandiin kan kee, chaanaaliin kan kee sun akka beekamu taasisaa jechuudha. Yeroo wal fakkaatu har'allee sa'aatii akkana, borullee sa'aatii akkasii yoo kagadhiiftu taate akkasiif beekamu taasisaa jechuudha. Faayidaan digital marketing hedduudha itti seenaa jirra. Biraandingii namni Hikmaa Stuudiyoo yeroo argu halluu isaa ilaala. Loogoo, sagalee, istaayilii keenya irratti hundaa'etti biraandii keenya adda baafachuu qabaa jechuudha. Kaastaamar biizinasii namni viidiyoo keenya argee tajaajila barbaade piroofaayilii keenya seena, nu qunnama, tajaajila gaafata. Kun marketingii irra caalaa marketingii irraa gara kaastamariitti ce'uu jedhama. Kanaaf asirratti dhaabna guyyaa har'aa. Kanaaf digital marketingii jechuun poostii gochuu qofa miti. Beekamtii uumuu, awudiinsii ijaaruu, amanamummaa horachuu fi dhuma irratti kaastamarii argachuudha. Kanaaf yoo digital marketingii jalqaba irraa barachuu barbaadde chaanaalii kana sabiskiraabii gochuu hin dagatiin. Barnoota itti aanu keessatti digital marketingii chaanaals tokkoon isaa ilaallaa jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana sheer gochuu, yaada kee koomentii irratti kennuu hin dagatiin. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.